dadhabee nama alaatti ati jechuun salphataa bara. Kootaa itti damaa jedhe. Akkamitti maali meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabne jaartii isaan miidiyaa meeshaa irraa haasa'uu dadhabeeti. Kootaa ati baadoon baadoo jedhe. Baadon baadoo je huno la abonu jala khuchifte nu jala mama bayan khuch indebu amma ish nakasarti me anu sim jetan tahu tra malif narab soy akana nakasarte mama bayan rabbi tugas mama bayan nasihat lain ما باف ما مو بيان خمات التقوفة تديسخة بوات نمتي كتاب الدنيا تفهم قرفي محمد بن نمتي جارتي درما ربرتو تدبين نما على نور باس ati jechuun salphataa bara. Kootaa itti damaa jedhe. Akkamitti maali meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabdu ati? Meeshaan qabne jaartii isaan miidiyaa meeshaa irraa haasa'uu dadhabeeti. Kootaa ati baadoon baadoo jedhe. Baadon baadoo je huno la abonu jala khuchifte nu jala mama bayan khuch indebu amma ish nakasarti me anu sim jetan tahu tra malif narab soy akana nakasarte mama bayan rabbi tugas gabe ya sharo be rabbu masodadu khonna ma mi rabbi khaliqa sudadu bakasin di sako dawada kenni ati nama gende guutu maal nama dabar ugaa dabar afaan itti fallaare baadon baadoo sabi way ayya sheetitti wadaltitti dara walla daarsite ko bo aw mama be rabbi sudadu hamza an dibbanne sadda ganati jabriyati isi narabsini hinjenneni didiem narabser way ay aw duba mama ta khananar kalluti mal kana bod aw shekaro be khoti sababu manan video takitti dana irratto jeddeef jecha bar waan narabselle khase difama nagafater hangenni fincanke dhugutti wallahi dis wallahi shekaro be melisi wallahi hangam fincanke obasit wallahi dis والله دبي تران إنه من نديرنا. خلت تيران تبلبلو تنجرا حمزة خلت تيران تبلبلو تنجرا. خلت تيران بلبلو تنجرا تي أوبسا فنسيتين فيدا أوبسا فنسيتين فيدا. فنسيتين فيدا ترى ما بياناتي سكرامي فنسيتين فيدا تجار سارة رخاي واسب ستدور كجانيمي أفيدو تنجرا ترى أبا بلاتي سوتا مولد درو كبي فيدو جراتي تكش أوبسا. يا خنو تفسير لا والتيران قريش تيجيسه تيجان نبينا إسماعيل التيران تيجيسه أما ناكل كيسين الجنة أما ناكل كيسين الجنة قريش لا لما أستي دبين سير ريفتين كاشة كارو بيسا أكو ما ترى درا جتة رجع بدلو لا إله إلا الله أمزا شكيا بربر التيران نبينا إسماعيل قريشي ولينا سوي تجتشو كيامتي وزمن يجرو زمن ناتول كتاري أما ناتول كتا حمزة مي جابي كنا نجيني جابي حمزة أكمل تبسي ترى إسماعيل نبي الله إسماعيل قريش إرجمي جيني تيور تبسي ركمي تيتا بنا أمام بنا جابا كتابا مليكو أبو شيخ النين رأسني قابين سر سي أنا ما بيان مجاك أنا أفان كبير أبو ماجدي مجاه هو جرو أفان كسوران نمو مرة فورانتو ما بيان كتابا بيك أسبوع خسوران نمو هاي نبي الله إسماعيل قريشي إرجمي ما بيان كتابا وين ما بيان موت قرر
Muut godhadhu. Amma bayani rakkabi abbo mucaan kitaaba beeku rabbumaani amma siinne kinu. Deebisii afaan banuu dhiisi deebisii Amma bayani siin dhaggeeffadha. kitaaba beeku. Mee muut godhadhaa obsa. Ishi Hamza akki jedhe nabiyyanaa Ismaa'iltu suhufa nabiyyanaa Ibraahim Qureeshitti geesse siin jedhe moo hin jenne? Akkanuma jedhe ammallee akkanuma jedhe kinu hin jijjiiru ammallee akkanuma jedhe. Haya. Meerra deebi nabiyyanaa Ismaa'iltu hin jijjiiru. Nabiyyanaa Ismaa'iltu suhufa nabiyyanaa Ibraahim Qureeshitti geessee siin jedhe. In jijjiiru ammallee. Akkamitti naan jedhi kaa? Eessaafitti. Ishiine caqasi kaa? Asaarri nabiyyanaa Ibraahim Qureeshiin keessa jira. Suufa nabiyyanaa Ibraahim kana Qureeshitti geesse nabiyyanaa Ismaa'il. Quraana keessaa fi hadiisa keessaa fi dinamichana. Mee nu caqasi kaati maa nurraan fudhanne? Haasawa fedhu ragaan fada. Ragaa. Haasawan barbaadu ragaa. Baduu fi gaaboo kun. Hamzaa Sheekkaa itti deemaa jirra obsa. Hamzaati yeroo kan nifre. Baduu. Sila yeroo nuutenni ishii haasoyna. Sheekha Roobe qoomii jurhumii warra jurhumitti hime moo Qureeshitti hime Nabiyyallaa Ismaa'il. Jurhumii jechuu san itti deemaa jirra sanuma. Jurhumii jechuu sanii bar. Warri jurhum kun asaabota warra Yaman irraa dhufe garuu asarri hiddi Nabiyyallaahi Ismaa'il jara kana ni jira. Adeeroo sagalee bosonaa please na obsa mee haruma tokko kitaabuma inni irra barreeffame haafidu Sheekaa Roobii arra isaan nama. Hamzaa Sheek Jaabir yeroo nuutenni rabbii jedhi maamma bayaan. Mee obsa maamma bayaan cufadhuun banatina aboon banatina rabbi sodaadha. Sheekaa keenya itti deemi ragaanaa kanne habiiban adeemu waan takkan fadhu ragaan fadha. Taa'atii nuu kenni nama akka maamma bayaan akka ijoollee daa'imaan godhatanii Hamzaa Sheek Jaabir guyyaa lama si bira seenne. Boo Muhammad bayaan hin jeen Hamzaa hin dubbatin jeen gaafii teessee yaa deebisu please way. Akki jee ammallee irruma sii deebi Hamzaa. Nabiyyanaa Ismaa'iltu suhufa nabiyyanaa Ibraahim Qureeshitti geessee siin jedhe. Jedhe ammallee hin jedhe. Ragaa. Na caqasi. Suufa nabiyyanaa Ibraahim kallattiidhaan Qureeshitti geesse jechuu kiyyaa miti. Gara zamannu. Aboo dubbii teetirraan deebi'in. Abboo caqasi kaa. Laa ilaaha illallah. Si ibsa caqasi akka inni itti geesse. Akkaataan baanu nabiyyanaa Ismaa'iltu Qureeshi geessee jette ragaa. Abbooban rabbiin quraana keessatti akki jiru Hamzaa. Akki jiru. Akki jiru. Warri Firaa'oonaa kun wayita warra Firaa'oonaa irraa dubbatu. Firaa'oona nabii Muusaa fudhatee aduwwii taasifatuuf ilma daa'imaa jedhe. Waytii sanitti taasifata aduwwii ganaa fuulduraa himaa jira. Waan fuulduraa himaa jira. Laamii seeyiruuraa laamii aaqibaati. Laamii aaqibaa laamii seeyiruuraati wanni sun. Wanni ansiin jedhaa jiru ammuma Qureeshaa fi nabiyyanaa Ismaa'il wal qunnamtee itti qara'e jedhaan jiru abboon. Gosa jurhum achirra itti dhufte gosi jurhum minal arabi. Jurhum Qureeshiidha. Qureeshii araba irraayi. Achumarraa taariikni dhufe. Jedduu kana nabiyyiin hin jiru. Jurhum Qureeshiidha. Araba. Obboleessa kiyya araba siin hin jenne jurhum Qureeshiidha hin jedhe. Abboo araba achirraa dhufte Qureeshii araba irraayi. Achirraa walirra dhufe. Obboleessa kiyya jurhum Qureeshiidha hin jedhe. Yeroo namaanuma jettan. Jurhum Qureeshiidha. Qureeshi siin jedhaan jiru araba. Haya arabni Qureeshiidha. Qureeshii araba irraayi.
yaa obboleessa kiyya ammallee araba jechu jirta arabni qureeshiidha naa himi. Qureeshitu araba irraa warri qureeshaa warra arabaati. Haya laal ani hamzaadha malee jaabirii miti. Okay? Sheekaa keenya yoo miliquu deemte malee na dhageeffadhu si dhageeffadhe. Maa bada. Na dhageeffadhu gaa mi'uut godhadhu na dhageeffadhu. Lakinoo godhadhe yoo Jazaakallah. Takkaffaa jurhum jechuun qabiila Arabiyya min al-Yaman. Takka. Arab jechuun Qurayshi jechuu miti. Arab jechuun Araba. Qurayshii tanaatu Arabarraa. Arabni Qurayshiidha jechuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf afran qalloon Oromoo irraa malee Oromoon afran qalloodha jedhamuu hin dandeessu. Qacello gurra bani dhageeffadhu waan hin taane walittiin oofin. Nabiyallaa Ismaa'iil Qurayshitti kitaaba Nabi Ibrahim suhufa kan jedhamu san qabatee geessee itti fidee jette. Zamanni Nabiyallaa Ismaa'iil jiruu fi zamanni Qurayshiin jirtu zamana meeqaa jidduu jira akkami Qurayshi dhaquu dandee jecha jette kan ammoo Qur'aana keessaa argattee ragaa takka hadiisa keessaa argattee ragaa lama waan lamaan kanarraa dafiinaa fidi. Haasawaa biraa takka hin fanu. Bar jawaaba si jawaabe Hamza shina caqasi muutii godhadhu. Nabiyana Ismaa'ilii fi warra jurhumtu wal dhaqqabe. Jurhum min al-Arabi araba. Achirraa deemeet Qureeshiin akka inni itti dhaqqabe Qureeshii arabarraa asaara kanatu warra ammootiin Qureeshii dhaqqabe kallattii walitti haasaanii osoo hin ta'in asaari nabiyyanaa Ibrahim sun ammoo warra Qureeshaa dhaqqabuun akkuma waan ammootiin daawwaan itti godhameeti jechuu daawwa keessa jira akkuma waan kitaaba ammootiin kitaabni keessa jiruutu jecha asaara keessa jira waan ta'eef awwaluma asaaratiin jedhe asaara nabiyyanaa Ibrahimtu Qureeshiin keessa jira jedduu kana nabiyyiin hin jiru waan ta'eef asaari nabiyyanaa Ibrahim keessa jira jedhe akkamitti jennaan Jurhumii fi ammoo nabiyyanaa Ismaa'iltu wal dhaqqabe warri Jurhumiif. Jurhum Araba. Qureeshillee Arabarraayi. Maarree kanaafuu kallattiidhaan warra Qureeshiititti hime osoo hin ta'in asaarri nabiyyanaa Ibrahim akkasitti gahee Ismaa'il nabiyyi jechuun shari'aa isa duraatiin haaromsi jaddadi jedhamee nama ergame. Shari'a nabiyyanaa Ibrahim kana suufa kana Qureeshitti hime akkamitti hime kallattiidhaan ittiin qaraan irra dhufee Jurhum irra dhufee achi warra Qureeshaa gahee siin jenne hoodhu. Salaam alaikum. Okay. Dhaabbadhu. Suuraa Yaasiin ayata 7ffaa irratti Qureeshii akka Nabi Muhammad dura alayhi salaatu wassalaam ergaan ittiin dhufin Qur'aananuu himuutii jira. Wonderful. Wonderful. Ragaa waan sanii litunzira qawman maa unzira aabaa'uhum fahum gaafiluun. Naadhiisi tafsiira ishii. Naadhiisi tafsiira isaa sii gaja. Wonderful. Baga fidatte. Atuu dhiira wallahi. Si adannaqeen bakka tana fidatu. Litunzira qawman. Maa inni maa'atti miimiin achi miimiin. Deem gurbaa garas. Miimiin achi caqasi wonderful baga fidatte warra Qureeshaa kana naziirri ittiin dhufne dinniinaan ittiin dhufne zamana kalutti jecha zamana kalutti dinniinaan ittiin dhufne zamana kalutti nabiyyoonni ittiin dhufne zamana kalutti garuu asaarri keessa jira kitaabni keessa jira jechuu wonderful baga fidatte litunzira qawman maatti masdariyyaa moo maal jechuu keessatti haasawa jira. Garuu dubbiin bareenni warra nabiyyoonni ittiin dhufne zamana kaluu keessatti jecha. Garuu kitaabni keessa jira jecha asaarri. Waaw siyyuu adannaqe. Kitaabni keessa jira. Sheekaa Roobee na adannaqe siin hin jenne habiiban achuma dhaab muut godhadhu akkuma muut godhadhetti.
akkuma mudgoraddetti yaa billaahi alaykum na dhageeffachaa jirtan. Kitaabni nabiyallaa Ibraahim dinniina namaan tahu na dhageeffadha. Kitaaba nabiyallaa Ibraahim santu Ismaa'eel Qureeshi geessee je'e. Kitaabni san dinniina namaaf hin tahu moo kitaabni san dhaamsan qabu? Kitaabni san kitaaba dhaamsan qabne taakka. Amma rabbiin litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum gaafiluun. Ummata kana akka dinniintu